Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaqqaali ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti nagayni isin haa qabu. Dirra jirtu as geenya alhamdulillahi rabbil aalamiin. Arras barnoota haalaan barbaachistuu taateen isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Akkaataa daataa itti qusatan kutaa lammaffaa. Daataa akkamii qusatan? Isteeppii adda addaatiin daataa qusatan. Fakkeenyaaf kutaa takkaffaa laallee turree kutaa lammaffaan appilikeeshinaa ati asirraa yookaanis poonii kanarraa qabdu hundasaa warra yuusara fayyadaman warreen daataan dalagan hundi isaanii akkamitti daataa naa wajjin itti fayyadamaa jira ni ilaalta. Hundi isaan wajji fayyadamaa jira. Warra akka Imoo, Messenger, Telegram, Imoo, TikTok, Facebook warreen akkanaa kun miiseejiin irra seenan ni agarta. Waggasii wajjin fayyadamu ni agarta. Isa kan akkamitti hayyama dhoorkinii akkaataa inni nu wajjin hin fayyadamne goonee isa silaa itti fayyadamuuf qophee isin qofa akkamitti itti fayyadamnaan. Yoo TikTok fayyadamuuf deemne TikTok bichatti. Yoo Facebook ta'e Facebook qofatti aappii tokko qofa laallee akkamitti itti fayyadamnaa isiniin garsiisaa isteeppiin deemtanii ilaaltan. Dura warreen yuusaroota fayyadaman haa laallu. Warra akka Miifaa, warra akka Imoo. Amma fakkeenyaaf amma Imoo tana fakkeenyaaf irraa hin dhaabuu barbaada akka isin naa wajjin hin fayyadamne. Yoo inni ani itti fayyadame malee isin akka daataa naa wajjin hin fayyadamne godhuudhaaf dura kam goona? Isuma dheeyxee gaqqabda. Mallattoon kun ni dhufa. Yeroo mallattoon kun dhufe mallattoo kanarratti kilik goota akkana sii fida. Yeroo akkana sii fide kam goota? Gad deemta. Mobaayil daataa kajuu jira. Mobaayil daataa. Mobaayil daataa irratti uyita. Akkana hogga goote maal goota? Gad deemta. Cufeen jira duraanuu gartaa. Yoo akkana ka jiraatu taate keessan akkana jira alloo background data usage jira. Inni kun openii taanaan yookaanis banaa taanaan isin rakkisa isin hojii fayyadamaa jira jechuudha. Isa dirqama kam gootu? Ofii gootu. Itti aansitee ammaas deemtee kan biraa laaluu dandeessa. Ammaas aappii biraa kan yuusara fayyadaman laaluu dandeessa. Haa akkam fa'aa laalla? Fakkeenyaaf TikTok maa laallu? TikTok haa laallu? Akkana goone isaas mallattoon teenya ni dhufti. Yeroo mallattoon ni dhufte irratti tuqanna. Kallattumaan karaa deemna. Karaa mobaayil daataa. Mobaayil daataa keenya irra kilik godhanna. Kana booda ani hunda isaa ofirraa cufeen jira. Yoo agarraa jiraattee ani ofirraa cufeen jira hunda isaa. Akka ani ofirraa cufe kanatti isinis hunda isaa ofirraa cufuu danda'uu qabdan. Yoo isa kana akkana gootan silkii keessan nasaan meegabaayitii qarshii 5 yoo bitatte halkan guutuu waan feete laalaa bulta. Wanni takka sirraan daataa narraa dhume daataa na rakkise wanni si godhu hin jiru jechuudha. Isteeppii kanaan oon irra yoo jiraatee ati ofii kee gootaa jechuudha. Galatooma haala kanaan itti fayyadamaa barumsa hedduu jira. YouTube keenya jala deemtanii fuula TikTokaa jalaas deemtanii barnoota adda addaa barachuudhaan osoo like, share, comment, subscribe hin tuqne biran dabarfatinaa. Akkasitti itti tuqaa isin fayyadaa barnoonni nuti guyyaa guyyaan gadhiifnu yeroo yerootti akka isin dhaqqabuuf furmaata isiniif ta'a. Waa hedduu walirraa baranna. Wal isin cinaa jirra. Galatooma nagaan tura.